sababni waliin nu fide aandareejiidha turre nuti yeroo san. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota miidiyaa keenya. Har'as viidiyoo haaraadhaan deebinee dhufneerra jechaadha. Laayik sheer gochuun jalqabaan siniin jedha. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun dagatinaan siniin jedha. Gara viidiyoo. Namni baqattummaadhaan UNHCR bakka jaamtu jira. Achi deemnee mazaggabannaa aandareejii warri ta'an gara isaaf bakka jaamu jira. Bakka san nu geessanii achi wal barra. Gaafa achi wal barree nama kanaa wajjin namoota xixiqqaa kanaa wajjin wal bartaa. Achumaan walitti daamta, achumaan saayee bataata, achumaan hiriyyaa taatee itti fuftaa jechuudha. Kana jechuun kiyya maal jechuudha? Ishiin tun yeroo san akkasitti laayifii san keessa hojii turte sanuma keessa qabsoon Oromoo takka ni yaadattan I think gaafa Abiy boombii itti darban takka. Amma wanni si gaafadhu CND wanni si gaafadhu. Ramzii jechuun warra malkaati. Nama gosti isaa nooleeti. Barsi hime jaalalleedhaa siin jee barjoolleen obbolummaa walitti dhufnu isiin obbolummaadha. Sababni waliin nu fide sabboonaan argee sababni waliin nu fide aandareejiidha turre nuti yeroo san. Ishiinis aandareejii turte nuti sallee aandareejiidha turre. Namni aandareejii kun yeroo san UNS taphachiisti beektaa bakka taphaa minaamin achi wutti wal barre naafi maakiin minaamin nuti hundinuu keenyaa'u achi wal barree saayee bataan achi nuti mana hiriyoonni dhiiraa hojii galuu qabna. Dubartiilleen ijoolleen biyyaatillee minaamin ijoolleen firaa minaamin hojii jiran. Isii tanaas fuuneef keessa. Dirree gabaabumatti. HD karaa gabaabaa sabboon alaa waan kana gaafadhu karaa qaxxaamura. Afaan isaa kanaan afaanuma haasawaa jiru kanaan jaalalleedha moo fireendii moo maaliidha danuu baasii bakka tana gabaabaa. TV remoo jiraati na dhaggeeffadhu akka macarrashaatti geessu jira. Boo na dhaggeeffadhu haasa maal taate rabshaa wal godhuun hin barbaachisu namaan nu dhaggeeffachuu jira miti. Kaniin siin jechuu jiru yeroo san ijoollee aandareejii taatu sana UN wal fiddee wal nu barsiisti. Sanboota nutiin kun maal taane mana tokko jira mana walitti kireeffannee akkanumatti hojii jiran. Hojii jiraachuu jalqabnee sanboota nuti ijoolleen dhiiraatuun taffeen dubartii masrii keessa dalagaa ni qabdi. Maakii tanaaf dalagaa laallee qaamaanillee dee'ii fa'i ishiin tuni dalagaan tuni hin argamnee fi bakka nutummaan ijoolleen dhiiraatuun akkuma hojii jiran ijoolleen dhiiraatuun ni beektan. Fuudhis yeroo takka godhattee yeroo takka xapxap akka ijoollee jechuun naaraa minaamin akkasii jiraachuu turre. Ishiin tunis akkasuma hojii jiraatti akkuma yaalaa. Haalatuma kana keessa micaan tokko aayidiyaa bareedaa nuuf fidi. Aayidiyaa maal jiru? YouTube haa dalaynu nama jiru. Maaliif ijoollee san keessa nama abshaala nama diraamaa danda'u minaamin hojii jirra diraamaa dalagu eegalte. Diraamaa dalayna yeroo san isiin tun nu keessaa eenyu laatti micaa Ramzii jaamu kana jaalachuu turte jechuudha. Ramzii kana jaalattee hatta farshoollee jechuun boochee hirriibaan akaastee yaa obsaa kayitiin hojii falmi Ramzii kana niin jaaladha Ramzii tan maakii nama biraa maakii jaamtu jira ta Ramzii jaalattu ani Ramziidhaan jaaladha itti irra loluu turte. Taasan arginee kanaa hojii walitti finnee hojii jaalachuu turre YouTube hojii dalaynee minaamin waayittii hojii dalaynee sanboota adda baan maakiin tu gaafa guddattu nutiin kun maal goone ni beektaa? Gaafa maakiin asliidhaan nama gurguddaa Nasraa Gursum tan. Nasraa Gursum jechuun nama nuti Nasraa Gursum siif himuu dandeessi. Nama likki na beeku gadi fageenyaani obsaa jetteeni gadi fageenyaan nama na beeku. Gaafa biyya irraa deemtullee gaafa kaayiroo keessaa deemtullee obsiyyee deemuuf hin deema akkana minaamin jee nama mana dan dhufeedhi akkana deemuuf hin deemaa jee natti himee deeme keessaa nama takka jechuudha. Yeroo san ijoollee tanaa hojii wal qunnamsiinee maakiin tun afaan waan beektuuf jecha nama kanaa hojii wal qunnamsiinee ajandaa barbaannee itti geessinee sappoortii ishii godhu ture. Haga gaafa raachuu hojii wal jaalatan jaanii haasa'uun kanatti jechuudha. As taa'ee jechuudha bakkaan jiru ta'a eegaan kaayiroo irraa deeme. Laal dirree kiyya akka gootu laal amma haasawa sirrii jirta laal osoo gara raachuu as hin dhufne raachuun deengaddaa isteeppii isiin tarkaanfii isinii wajjii wal bartanii laayifii danuu kanarra Ramziis jaalattee amata afur kan hin kijiba siinaa qoy laal tarkaanfii isiin aslii biratti ittiin kutte achirraa akkasin nu as kootu jalaas fidi. Okay siifiin maana dhagee gaafa diraamaa hojii dalaguu turre kan siin jee kana yaadattee miti. Gaafa diraamaa kana manuma keenyatti hojii dalaguu turre nu hundi keenyaa ishiinis yeroo sana aslii kanaas hin beektu. Sanbooda yoo yaadattee jiraatu taate
kudha sagal keessa 2019 jechuun Abiyyi amma kun Finfinnee keessatti hiriira bahamee Abiyyi kanarra boombii dabruudhaaf wanti takka dhuftee turte ni yaadatta? Abiyyi gaafa mucaa wallaggaa boombii kan qabee beekan. Mucaan du'isan yeroo san nuti maal jenneen maakii tanaan akka isiin jechuudha haasawuu dandeessi. Amaariffa kana ni dandeessi. Oromoodhaan karra darbe Amaaraa miti akka isiin jara kanaan rabsutuudhaaf ajandaa barbaannee dhufnee itti hidhamne maakii keetii laayivii feesbuuk keena filoora si deebisna keetii ol beekti laayivii seena sheer goona minaamin nutummaan warri mana keessa taa'u kun sheer godhuu jalqabne. You know what I'm saying? Sheer godhuu jalqabne. Maakiin tun sanboota beekamtii argatte sii galee miti. Beekamtii argattee asli kanaafaa hojii wal qunnamtee asliin kun faan Facebook kiyya jala deemtee ilaaluu dandeessa. 2019 naafi asliidhaa fi reediidhaa fi hundinuu guyyaa Nasraa Gursum sirba Finfinnee ittee baastu suuraa hojii kaanii achi jala laxxafnee jira. Innumaatu mastaawaqaadha inni. Si galee yeroo san nuti fookasii yookaan irra godhu ani dalagaa biraatiin qabaa waan biraatiin dalagaa ture garuu jara kana hojii saayiba hojimaan deddeemna ture. Si galee dhiyoo kana garuu maakii wanni irra waqqasamu jirtu haga gaafa raachuuti mucaa kana hojii jaalachuu turte. Miidiyaa amarraa hojii jirani malee raachuuf ishiin mucaa kana jaalachuudha turte. Sanbooda Ramzii kana. Ramzii kana jechuudha. Jaalachuudha turte mana takkaa hojii galu turanii bara. Sanbooda waa'ee mana takka hojii rafu ture. Iccitii gadi hin baasu jeeti malee sabboonaan haga muxxeesii harmasii galgala galsiisuudhaan ture bara. Gadi hin baasu maali jennaan? Ati ammoo walumaa galatti ulaali. Maali namni hojii laatu waa'ee duruu wal kaasa. Hojii bashannanaa. Hojii dhiisee laali amma yaada kee faamnee jirra. Yaada kee hedduu nu galee jira. Laala Ramzi dirree akkamitti asliin isinirraa fudhatere akkamitti isin saamuu dandee? Karaa isaa itti waliin dhufanii. Aslii namni itti geesse nutuma mataa keenyaan sin jeebar. Dayib jaalallee teenya turte jettan jaalalleen teenya tun akkamitti mana ijoollee argii galuu dandee? Akkaataa aslii biratti dayteen siif himu. Reediidhaas Abduu Seedaas hatta Mubaarak Musammaatillee ni beektan. Amaariffa hin danda'an hedduu. Ishiin tun amaariffa dandeessi. Ayyee. Mucaan tun akka ol baatetti Amaariffaa fi Oromoffaan akka isiin osoo itti warri godhe nuti ni beektan ijoolleen argitan ijoollee qaroomtuudha saayiba kiyya. Hedduu. Fokos goonee ajandaa barbaadnee Amaariffaa fi Oromoffaan akka isiin osoo itti irra dalaguufi ture. Ijoolleen tun nama jabaa kana itti dhiyaachuu barbaadanii achuma wal baratan. Sanbooda mucaan tun feemasa taatee xiqqoo beekamtii argattee Facebook irratti 2019 yaadattanii namni TikTok irratti xiqqoo haasawuu ture yoo kudha sagal keessa jechuu wanta turtan TikTok xaqqamachuu turtan kudha sagal keessa jaallefaadiloo qofa faadha warri geema taphatu minaamin. Maakiin faan TikTok irra hin jiran asliidhaa fi hundinuu TikTok irra hin jiran Facebook malee. Sigalee miti yeroo sanitti maal goone nuti gara TikTokatti illee akka ishiin dhufti goone as deebifne. Achi eegaltee jechuudha waa maraa'u. Achi osuma hasuun. Afarsoo nama jedhamu kan ol galchine ililii darbataa jira. Afarsoo nama jedhamu kan. Okay. Itti fufi. Eenyu afarsoon? Afarsoo nama jedhamu kan ol akkoo tokko tokko jira. Laala wanni ni isin jedhu dirree kiyya dhaggeeffadhu amma. Okay. Waa hunda naa gale laala amma wanni tajaa jirtu aslii fi Mubaarak faani hojii gartee haala Oromoo tokko tokko deemuutti isii waan dandeettii afaan Amaaraatiin dubbachuu irra qabduu fi bakka tana jalli yarri walitti dhufe ammoo bakki itti naaf temmaas eega jaalallee teessan taate hojii fakkeenyaaf walitti dhufeenya feemasummaa wajjin daldalachuu rakkoon qabu garuu eega mucaan kun mana tokkollee wajjii galanii Ramzii kana wajjiin akkanatti maxxate amma maal tokko maal jireenya beektaa viidiyoo takka taati gallaqqifte moo maali ta'isiin halaalaa fiidee laafatan attirra irra jettee mucaatti maramte takkaa jira. Viidiyoo isa yuutuubii hojii dalaguuf immoo akkuma jaalalaatti isii miira keessa galtee itti utaalte. No. Yeroo takka amma yuutuubii irra jiru ani yuutuubii maqaa siif hima sabboona. Yuutuubii maqaa siif hima. Ramzii Makkaaja
dhaqiitii ilaaltee dhayite nama kuma takkaa jiraames jala dhaqanii ilaaluu danda'an. Yaa. Ramzii Malkaa jaa yuutuubiin san. Oo, ijoollee ta'e jechi jala dhaqaa guuruudhaa viidiyoo. Si Ramzii gadi Malkaa. jiraanti. Dhiyoo tana maali ni beektaa? Dhaqe dhiyoo tana wanni viidiyoo sanii fi laal dirree wanni viidiyoo sanii fi yaada tokko naa dhufe laal dhiyoo tana geestirra osoo teessuu ibsi shaakii jetteen yeroo ati dhufte laal akkanattiin lafaararree xirgee sitti maramaa jetteen mucaa kanaa amma dura akkasumatti xirgettee itti maramte viidiyoo argeetiin wallaahi hedduu ulfaatan jee kalaas. Maal ni beektaa maakii jechuun kan hin kijibe isiniin jenne maakii jechuun intala jechuudha. Wallaahi kan intala muxxee isii azaaba keessatti intala haadha isii muxxee isii azaaba keessa sareen arraabdu. Maaliif isin jee ni beektaa an dubartiillee arrabsuun fadhu. Waan inni isii arrabseefi qaba. Namni qorii hojii nyaatetti udaanii intala udaaniiti tiitisa. Dhiyoo tana maal jette minni ni beektaa natti hinaafaneetti. Namni kareessa sappoorti si godhuu ture ajandaa sii kannuu ture. Waan ati irratti haasawatti sii kannuu ture akkamitti si xiqqeessuudhaaf yaada. Amma natti hinaafan jette wallaahi kan hin kijiba siin jedhaan biyya yuukeetiin jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Si gadeemti isiidatti haajaan qabu rakkoo biyya keessaatti irraa haajaan qabu yoon hin taa'es ni nyaaddu yoon hin dalagees ni nyaaddu. Si gadeemti isiirraa hinaaffaa hin qabu. Garuu akkamitti ishiin dhuftee waa'ee keenyaa sanii gaddeebitee nurraa hasooti. Kunaamse waan asin jechuu jiru sabboona adda baafattanii jirtanii warras keessa jirtan. Warras natti naaftanii eeganoo isin gantee aslii bira galtee aslii jalan to'annaa aslii jalatti jalaa bahuu dadhabdee achitti ruusu akkamitti dandeessu? Waan takkaan siin jaa. Maakiin feetu aslii jalatti agartu aslii jechuun namaan ani hedduu dinqisiifadhu irraa. Maaliif hin dinqisiifadha? Aslii jechuun nama beekamtii mataa isaatiin dhufe, konfidensii mataa isaatiin dhufe malee aslii jechuun sappoortii Oromoo godheetiin ta'a dhufe. Aslii jechuun dubartii biyya Arabaa jirtuu fi dhiira biyya Arabaa jirtu raggabee arrabseeti dhufe. Ijoollee re'ee hedduu jechuudha. Namni ijaarratan 19 keessa asliin 18 fi 19 keessa nama arrabsuu ture malee waa'ee Oromootirra haasa'uu hin turre. Waa'ee Oromoo guban qabu dhugaa. Qabsoo keessaa hin jiru. Akkasuma namni waa'ee Oromootirra haasa'uu ture reediidha. Sigalee miti Abduu Seedhaa fi akkasuma Mubaarakiidhaa fi Asliidhaa fi akkasuma jarri kuni waan biraati. Maakii ammoo wanni isin akka isin feemasa taatu fookus irra goone nuti yeroo san Abiyyi akkasuma goone Abiyyi rakkoo biyya keessatti itti uumamne maakii ati feesbuuka kana banattee laayivii seenuu qabda. Ijoollee tana keessa micaa yaayaa jaamu tokko jira micaa qaruutee tokko. Isin akka asirratti HD waan akka si gaafadha galata mulfadhu barri ammaati jechaa jirtu 19 bara Abiyyi Ahmad Finfinnee keessa boombiin itti darbamtee mucaa warra Wallaggaa. Yes man bro. Amma immoo isin akki achi asin dhufee eeguma sooshaal miidiyaa irra dhufee waggaa 4 immoo maali jetti? Akka tana darbu. Siifi nama bakka tana. Laalaa feesbuuk irratti hin beektu ati afarsa. Ati biyya jirta gaafsan nu beeka. Ani waggaa 8 si beeka feesbuuk irraa jennaan kijiba diisii naan jette ani ergaanuma sooshaal miidiyaa dhufee waggaa 4. Habarsoon dhageeffadhu wanta kan siif hima. Wanni jira maal ni beektaa? Maakii jechuun 18 gara Ijiptii dhufte. Naafisiin jechuun nama yeroo takka gara Ijiptii dhufe. Galemti. Samboota 19 keessa aandareejii keessa osoo hojii jiru aandareejii jechuun nama amma 18 namni as jala jiru namni tokko na beeka. Aandareejii jechuun bakka wannaa ijoollummaa jechuun akka oolmaa biyyaa sana gartee amma oolmaa biyyaa jedhanii ijoollee barsiisantu jiru. Ijoollee akkasitti UN nu gargaaru turte sababni nufi ishiinii fi Ramziin kunii fi guruppiin tiivnii yuutuub hojii. Tunisuma dhugaa isiidhaa qoy. Wallahi isiidha kan hin kijiba siin jenne. Kanaafii wallahi ani turbuna dhiyoo kana arkeen. Aboo kanaaf jiru gurbaa. Aboo gurbaa jiru nama kuma takkaan nu jala jira. Baay'ee rifadhe. Sigalee. Aboo cufi dirree cufi bilaaleek. Akkasii ilaalu. Namoonni isii arrabsu ture san ajandaa isii ka dhugaa harkaan qabu. Yaa amma isin argamu. Yeroo dubbattu yeroo haasofitullee nama takkaa harka dhiiraa harkaan qabe akka nama takkaa harka dhiiraa harkaan hin qabin itti haasofiti. Wallaahi warabbul ka'aba kan hin kijiba siin hin jenne ibsishaa goo kana inni ilma dhiiraati nama bareedaadha. Nama sikkoo mandooti namaan hedduu qabatu namaan rispeekti godhu.
gaafa qaamaan arge yoo ibsaan isii fuudhee ani surriidhaan mataan baafadhaan siin jee. Isiin dingilinaa yoo qabaate. Ya ilahi Abu Khalifa. Nama dhiira afuriiti kaniin kijiba siin hin jenne. Mana takka keessatti kaniin kijiba siin hin jenne. Kaniin ijatti yaan arge jechuudha. Maarshaal astamaariin abbarichisa. Feesbuukaan na dubbiftee imma karaa gabaabaa deemna feesbuukaan na dubbiftee. No feesbuukaan siifin barreessa amma jechuun osoo sarchi godhu jiru sabboona waan gaafate saniifin PC xiyyichuu feessi hojii isaa hojira. Sarchi godhee na dubbisi. Amma naaf sabboonaa fi afarsaa haasaa hanga sarchi godhee na dubbiseti. Dhagaa amma Oromoo kanattis wayii hima. Oromoo dhaggeeffadha. Viidiyoon har'aaf qabanneef kana fakkaata. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti. Bye.